Faayoon nasbeekee erga baasuu ka'ee rabbiin na deebisee jirti. Faayoon ani Google keessa seenee sarchii godhee namni akkamitti of ajjeessa ka jedhu anillee sheexaanatti na butee erga nasbeen kiyya baa'uu kaate alhamdulillah rabbiin na oolchetti baga rabbis oolche faayoo dhuguma dubbachuudhaaf gaafa viidiyoo kee dhageeffadhetti baay'ee tokkotti gaddee jechuudha. Maaliif yoo jettee ati nama beektu taate akkamitti Google keessa seentee waan kana sarchi goota. Wanni kun qalbii miti. Namoonni hedduun isaanii wanta kana sarchi godhuun odoon taanetillee namoonni yaadarra yookiin immoo waan xiqqoodhaaf jedhanii akkuma jettanitti nasbee ofii kana galaaftan miiliyoonatu jira. Maaliif garuu ol baasanii dubbatan malee ol bahee miidiyaa irratti ati garuu waan cimtuu jabduu taateef waan keessa kee jiru kana uummata keetii qooduu irratti dhugumatti hedduutu akkasii galateeffadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha ani Muna 24 like gochuu fi share gochuu fi subscribe gochuu fi hin dagatina namoonni hamma ammaatti na jajjabeessitan immoo hedduu teessatti akkana galatooma isiniin jedha. Har'a akkuma beekamu dhimmi ani isinii qabadhee dhufee wanta ani isinii qabadhee dhufee waa'ee dhimma nasbeen namaa akkamitti baati. Namni maaliif karaa salphaatti nasbee ofii kana of baasa? Faayoon ani erga nasbee kiyya baasuu ka'e rabbiin na baasee jettee dhugumatti imimmaan bootti dhugumatti imimmaan nama boochisa. Namoonni tokko waan xiqqoo jedhanii otoo qabeenya qaban otoo akka gaariitti qaban yaadni isaanii olitti maaliif ta'a? Futunni yookiin immoo sabrii dhabaachuu yookiin immoo bakka qabeenya irratti qabeenya dabalachuu wantoota akkasiisaniin namni tokko fakkeenyaaf gaafa bajaajii bitatee dalagatee maal godha? Makiinaa maa bituu dhabe jedhee sammuu isaa dhiphisa. Gaafa gaarii bitatee dalagatee beeksisa isaa horatee bulutti maaliif bajaajii dhabe jedha. Bajaajillee bitee argatee gaafa kana makiina yaada. Gaafa kana amma gaafa makiina yaadu kana keessatti illee maaliif makiina injiraa miti makiina miiliyoona 3 miiliyoona 4 injirtii miti makiinonni akkas humna cimaa qabanii jedha. Namoonni akkas yaadan. Namoonni jireenya akkana yaadan lubbuu isaanii hin baraaran addunyaarraa boqotan. Otoo yaadu bakka gaaf kaan jiru akkanaa keessa maaliif jiraadha? Maaliif akkana ta'a? Jara keenya wantoonni namni keessattuuyyuu nasbee ofii tana gaafa hin baasaa jedhee yaade sheexaanni wasaawasa. Sheexaan itti muddatuu bugure. Maaliif ree? Akka itti mi'eessa jechuudha. Wannuma fukkataa kan amma mucaan sun dhugumatti rabbiin waa sababee abbaa manaa isii sanitti balbalchisiisee daa'ima san nyaata godhe malee faayoon amma akka haasoftutti nasbee ofii nama baasetti. Laalaan akka gootitti. Garuu mootu wantoota akkanaa kana maatutti nama of sheexaanatti nama sheexaaniti si oofa si wasaawasa. Ijoollee meeqatu yookiin of fuudhee ofii isaaniiti biyyuma arabaa kanatti cinqamanii meeqa kamtu yookiin immoo injira karaa adda addaatiin kuni dhama yookiin gubbaa tokko baatee yeroo dhaabattee yaadu bakka wanni tokko si dura dhufa yaaduun yookiin immoo waa godhachuu dhabuun jireenyuma addunyaa kanarra yookiin immoo dalagoo tokko dhabu jireenyuma addunyaa kanarra maaliif jira namoota hedduutu jira jedha jechuudha. Waa'ee jireenya addunyaa kana maaliif jiraadha jiru addunyaa kanarra maaliyyuu hin deemu. Waa'ee kana haati eebbulee kaaftee jirti yaachirra keenya wantoota du'insan nasbee harka ofiitiin baasuu inumaa gonkumaa kaasina. Maaliif ree gaafa san sitti jabeessa jechuudha. Sitti jabeessa. Mucaa tokkotu yeroo ijoollummaa isiitti mucattii durbaatii maatiidhaan wal dhabde. Haala amma faayuun jette kanatti maatiidhaan gaafa wal dhabdu keessatti dhuguma rabbiitii yaani shamarree dargaggeettii waggaa 13 14 akkas kichuu lafaa dhufa jirti. Gaaf kaanii maatiidhaan walitti buute. Isiin nama xiqqoodha. Injiraa miti ijoollee baadiyyaa hojii hojjedhu ani baradheetti yaani garagaraatti gaaf kana mucaan tuni umrii isii xiqqishuu kanaan nasbee ofiititti tushaa injiraa miti tushaa asiif achitti hiitee jidduu lamaan kanatti uffannisuuf yaadde. Maaliif addunyaa kanarraa hin deemaa? Gonkuma bakka ijoolleen baadiyyaa keenya waggaa 14-15 ijoollee waa hunda jechuun hojiirratti sirriitti bakka akka lafa biyya ho'aa kana waan hin taaneef gaaf kana mucaan kun lafa kanarraa deema kan jettu sammuu isii keessatti daa'ima keessatti ilaala nama biyya keenya daa'ima keessatti uumame sammuu isii keessatti uumame gaaf kana namni argee jechuudha. Namni argee mucaasaan rabbiin isii oolche.
maafire namni maalirraa kana ta'a yoo kan jettan ta'e namni wanni irraa itti nasbee uffaasu ka'u wanni xiqqishu wanta waan guddaan keenya wanta nasbee uffaasuuf hin geenye irratti fuudhee nasbee isaa baasa. Nasbee isaa baasee ka'e gaafa kaane argamtuun hin jirtu. Ebalu maaliin dhufu ajjeesee du'e. Ebalu akkatti du'e. Ebalu namni tokko namoonni qoricha dhuguutu jira. Amma fiilmi irratti na agartan. Namoonni keenya zaahira irratti jijjiiraa jiran jechuudha. Wantoota nasbee namaa hin baafne jedhu gonkumaa mataa kee keessatti seef hin godhatin. Hin uummatiin ofii kiyyaaf ajjeesa. Otoo erga kana qabaachuu baadhee maaliif jettee gaafa yaaddutti dhugumatti bakka yeroo sanatti sheexaana sitti gammadaa. Si hawwasa bakka. Garuu toobannaa hin qabaatin ati yommuu waan sanirra daftee hin deebiin sheexaan itti si mudda. Amma akka naannoo keenyatti yeroo ijoollummaa keenyatti maal nu gorsanii isinitti fakkaate obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuuf laayini guutee yeroo dhufu namoonni lagan beeknee jiru. Laayini guutaa bishaan guutee san abatan ijoollee irratti kaleessan. Safara sanitti horii yoo eenyullee horii laga sanarraa fageessina eenyaa. Maal jedhanii sheexaanni si wasaa jinni sitti bishaanti si buttii. Jinniin bishaanitti si buttii jedhanii sirrimatti irraa nu eegan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif dhuguma bakkee adda addaa kanatti jinni namoota amma fakkeenyaaf jinniidha miti fakkeenyaaf yeroo nama bishaan nyaatu kareeffi tokko kan dhugatu maaliif jinniitu dho'isa jechuudha. Akkasuma sheexaanni kuni waan hin taane godhiisin jedha. Waan iji kee jibbe tokko fakkeenyaaf waan iji kee jibbitee godhiisin jedhu sheexaanni immoo godhiisin jedha. Bakka wanna san hanga balleessitu nasbee kana hoo hin baasa jette mataa kee keessatti nasbee namaa san baasuuf yookiin nasbee kee kana hin baasa gaafa jettee murteessite sheexaanillee sitti akkuma zaahiruma kana sitti fakkeessa jechuudha. Zaahira fakkeessa sitti fidee nasbee ka galaafatu nasbee namaa ka galaafatu. Maaliif inni sheexaan irraa sin deebisu inni toobaa hin qabne jechuudha. Garuu faayoodhaan dhuguma dubbachuudhaaf baga Rabbii si baasee wantoota akkanaa hojjechuun namni jireenya isaa keessattuu nama baratee ta'ee kan dogongoruu yeroo ammaa kana nama barate. Maaliif namni baratee hin dogongora. Beekumsi isaas yeroo sanitti gaafa sheexaana waswaasee itti dhufu jala dhufa. Beekumsa isaa san irratti sheexaanni beekumsa isaa san hin qabatee too beekuyyuu gaaf sheexaan itti dhufe yoo toowwannaa irraa hin qabaanne itti si jabeessa sheexaanni jechuudha. Maaliif isuma kana innillee sheexaanillee dalaguun isaa barkana jechuudha. Nuti immoo harka itti kennuu qabnu namni harka itti kennuu qabu sheexaanatti bootaa kennuu qabnu wantoota akka du'aa wantoota akka baqqaan jiraa miti wantoota hin taane irratti murteeffatu qabnu mataa keenya keessatti waan akkana dubbachuu qabnu gonkumaa gaafa waan akkana dubbanne keessatti yeroo hundumaatti si ture jettee amma faayoon akka jette irratti amma utoo isiiti yeroo sanatti qalbiin isii deebitee waan sallaaltee jettee kan yaadu ta'a. Jarana kun waan salphaa miti nasbee ofii baasuun namni nasbee ofii baasee rabbiin gaafa ofii baasu gaafa ofii uumu gaafa ofii baasu jira. Guyyaa eeggata waan hundu. Nuti amma akkatti hin ta'e guyyaa eegganna yoom akka duunu hin beeknu tarii ana waan dana du'uu danda'a. Maaliif guyyaatu hin beeku. Rabbiin midhaan bishaan kee addunyaa kanarraa dhumee daara akiraa deemtaa jedhee ati waan gootu hin qabdu. Garuu guyyaa eegganna. Garuu guyyaa kanarratti uumaan harka keenya kana ruuhii teenya baasuun hin barbaachisu. Gara namaatiifis gara rabbiitiifis. Wantoota namallee baasu nasbee namallee baasuun hin barbaachisu nasbee ofillee baasuun hin barbaachisu. Ati gaaf nasbee kee baafte addunyaa kanarratti otoo jirtu akiratti illee ati ima dararamta. Har'a of darartee of cinqitee hiniini nasbee kee gaafa baafte akirattis bor hin dararamta. Ofii of baafte maaliif waan ta'eef rabbiin ruuhee gaaf ofii gaaf ofumaa baasa jechuudha. Akkasisin jechuu barbaade hordoftoota kiyya dhugumatti wantoota akkana kanarraa fagaadhaa. Inni tokko maalni kana makeenya miidhu aaruu fi yaadudha. Wanti qishuu irratti wanti xiqqoo hamma kana geetan irratti gaafa aarte gaafa gaddite yeroo hundumaa ni yaaddanii addunyaa tanaatti yaadan
والله الدنيا تون كنت انتم ما فكرنا جولن بيجي عربان دلائي أما فكرنا أشوف لالي أستلينا ما جنري مالي في وكا حاجة كان أنتيني مالي بك يعني وقا مرة وان دبل النوفي بك هنجرامي تنمني كان أقول بك تاي إن بك يعني وجيجيرا جدا حسان غير وجيجيرا منما تنجر كان بيجيجيرا مالي لو ما تجريني بيان برلين ألفاتا غير موانتو تكنا كان الرا حقاتي يعني wantoota nasbee ofii baasuuf nasbee namaa baasuu irratti dhuguma akka kootti akkas isinin jechuu barbaade hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaaf isinis wantoota hunda keessatti sabri qabaadhu, obsa qabaadhu, kan musliima taate toobaa qabaadhu jechuudha. Sheexaanni sitti dhufuu danda'a. Akka kiristaanallee akkuma amantaa keetitti waan sanii amantama keetiin ofirraa teessisuu yaade jechuudha. Kana isin jechuu barbaade maaliif dhugumatti wantoonni akkanaa nama miidhaa nama dabarsaa waa'ee mucaa dubbattee jirti amma isin keessatti. Amma liivii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf liivii irra teettaa liivii irra teettee ani bakka zim jettee namatti bilbiltee bakka namoota hedduutu asiin dura tiktook irratti liivii irratti tiktook irratti ani bilbilatanii fajjeessu. Kun immoo tuyyuu wantoonni akkanaa kun si jabeessa deema daftee oduu akka sheexaanitti dafii baase waan sin jedhe. Kanaaf rabbuun waan nun taane rabbiin nurraa haa qabu waan nuti rabbiin nutti haa qabu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wallaahi ani wantoota akkanaa rabbiin nurraa haa qabu. Dhugumatti waan dubbachuu barbaadu wanni biraan jiru rabbiin isin haa tiisu mana namaa keessatti jettanillee waan akkanaa yaadina. Ati gaaf darbitee kanaas tokko gattee darbitaa bara. Gaafa ofii keetiif dabarsite jechuudha. Akkasiin isin jechuu barbaada. Obboloota koo qaqqashtii maatii kan koo qaqqashtii gaggaarii jajjabaadha meeluma isin jedhe isin jechuu barbaada. Kanuma inshaallah wantoonni akkanaa kanarra jabaanni ufeenni haa jennu akkuma isin jedhanitti rabbiin isin bira haa jiraatu. Tiifama rabbiin haa tiisu rabbiin nagaa maatii keenyatti nu haa galchu kan dalagattanillee dalagadhaa kan galuu hittanillee rabbiin nagaan isin haa galchu. Mari isin jechuu barbaade kana du'aa isin godhe du'aa teetan immoo aamin jedhaati maal hojjetan wallaahi yaani akkanumatti iyyuu ilaalame waa hunda keessatti gaarii dubbachuun waan gaariidha jechuudha. Namoonni tokko yeroo tokkotti inshaallah viidiyoo itti aanutti isinitti deebi'a. Viidiyoo kee laayik gochuu fi sabskiraayib gochuu fi koomentii barreessaa munaa jabaadhu jedha. Koomentii bareedduu barreessaa isin jechuu barbaada inshaallah amma hunduma keessattuu iyyuu obsaa sabrii qabaachuu fi wantoota nuti taane ofirraa qabuun wanta nuti sheexaana maratee nutti deemu immoo nutis ofirraa akkasumatti marree qabuudha malee harka ittiin kenninu gaaf sheexaanatti harka kennitee jettee immoo ati kalaas takkii mana dhugaatii takkii mootuyyuu uffata baafattee karaarra deemta. Maaliif sheexaan wantoota hin taane godhisiin jedha wantoota hin taanetis ajaja waan ta'eef. Kan isin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laayik gochuu fi sheer gochuu fi daggattiin isin jechuu barbaada. Inshaallah amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye isin jaaladha.